bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Akka magaalaa Shaggariitti bara 2015 barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan keessa dhibbeentaa 8 bara 2016 immoo dhibbeentaa 14tti darbee kan jirani. Itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Shaggar Dr. Zariyuun Takkalaa bara barnoota kana immoo dhibbeentaa 50 dabarsuu fi karoorfame manneen barnoota magaalichaa keessatti argama 57 keessatti hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Yoo taragaawii dhimma kanatti qindeessite. Meeshaan guddaa biyya ijaaruu dhaloota qaruuf fayyadu barnoonni xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf rakkoo qulqullina barnootaa keessatti mudate furuuf riiformiin barnootaa akka biyyaatti gaggeeffamuun isaanii beekama. Riiformiin barnootaa gaggeeffame kun kan duraarraa jijjiirama hedduu kan qabudha. Keessumaa haalli kenniinsa qormaata seensaa dhaabbilee barnoota olaanoo isa ijoodha. Nutis haala kenniinsa qormaata moodeelaa fi qophii qormaata seensaa kutaa 12ffaa daawwachuuf mana barnootaa Laga Xaafoo sadarkaa 2ffaatti argamneerra. Haalli qophii fi qormaata maal akka fakkaatu barattoota gaafanneerra. Akka barannetti bu'uureffata baay'inaan hundisaa namni sirriitti jabeessee sirriitti kutaa gadiitti kaasee dubbise kutaa 9 kaasee namni sirriitti dubbisaa ture qormaata kan inni hojjeta jedhee namni akka kotteen. Qormaanni bareeda. Maal qoramta nama? Fiiziksii qoramnee turre qormaannichi nama dubbisetti gaariidha. Warroota dubbifne garuu baay'ee ulfaata. Ani kana durallee dubbisaan ture. Wannan dubbise keessa kan dhufellee hin jira. Garuu immoo wanta dubbisnerra wannan dubbisetu irra kan dhufeetu naaf jala. Dubbisuu kootiif immoo ittiin gammadaa barattoonni kunillee akkuma kanatti dubbisanii gaafii ni argatu jedheen amana. Qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gaheen barsiisaa olaanaadha. Akka mana barnootaa kanaattis barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fi haala gaariin qopheessaa jiraachuu barsiisonni nuti dubbisne himaniiru. Worksheetiin kan hojjetamu yuunitiidhaan kennama. Yuunitii tokkoffaa akka fixaniin worksheetiin kennamaa fi worksheetiin kenname sana isaanii shaakaluun hojjetu. Guyyaa sanbataa irratti immoo kan bahee jira guyyaan tutorial jechuudha. Isaanii ijoolleen sun immoo yeroo sana irratti deebi'anii wanta sana qaacceessuu tokko wantoonni keessaatti ijoolleetti haaraa ta'e wantoota sana sirreessinee wanta amma wanatti gaayyenna firiisaa immoo maal akka ta'u immoo amma qaacceessinee qorumsaa booda laalla jechuudha. Gosti barnoota barsiisuu irratti hundaa'e barsiisan martuuyyuu mata durreewwan silaa isaan beekuu qaban jedhamee lafa gaame kutaa 9-12 jiru deeggaraa jirra gaafis keessaa baasaa jirra barsiisan yeroo maraa reediidha jechuudha wanti duubatti deebi'uu hin qabnu nama gargaara. Akka mana barnootaa Laga Xaafoo sadarkaa 2ffaatti bara kana barattoonni 292 qormaataaf kan dhiyaatan yoo ta'u qabxii gaarii fidanii akka darbaniif karoorri bahee hojjetamaa akka jiru itti gaafatamaan mana barnootichaa barsiisaa Oljirraa Toleeraa dubbataniiru. Akka mana barumsaatti tiitoorii kenninaaf ijoolleedhaaf jajjabinaaf jechuudha. Guyyaa qidaamee kennamaa ture. Akkuma kanas immoo kanneen qidaamee itti mijanne gaafa wixaataatti hanga jimaataatti tiitoorii kennuu jechuudha. Kuni ijoollee jajjabeessuudha. Lammataan immoo porshinii yookaan immoo uwwisa qabiyyee barnootaa sana xumuruudha. Yeroon xumuruu akka danda'amutti akkaataa kanaan kan irratti hojjetamaa ture. Akka magaalaa Shaggaritti bara 2015 barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan keessaa dhibbantaan 8 bara 2016 immoo dhibbantaa 14tu darbe kan jedhan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira barnootaa magaalaa Shaggar Dr. Zariyuun Takkalaa bara barnootaa kana immoo dhibbantaa 50 dabarsuuf karoorfamee manneen barnootaa magaalicha keessatti argaman 57 keessatti irratti hojjetamaa jira jedhu. Barattoota qormaataaf qopheessuu keessatti gahee leencaa kan qaban barsiisonni barnoota cimsaaf deeggarsaa sa'aatii barnootaan ala kennaniif si'eessituun akka kennamuuf waadaan galamee fi turus garuu hanga ammaa hojiirra akka hin oolle barsiisonni dubbataniiru. Komiin barsiisotaa dhugaa ta'uu kan dubbatan Dr. Zariyuun haala kamiin akka kaffalamu qajeelfama baasuuf jecha kan harkifate ta'us amma xumuramuun hojiitti ni gallaa jedhu. Transformation dhaleessinee murteessisnee jira jechuudha. Kanaaf haala raawwisaa qajeelfama barbaachisaa. Hagamma
amma qajeelfama qopheessinee haalli kaffaltii sun itti raawwatu almost finnee xumurree ji'a kanarraa jalqabee barsiisotaaf ji'a gurraandhala tokkorraa jalqabee akka kaffalamuuf xalayaa kutaalee magaalaa hundaaf barreessinee jira jechuudha. Qormaata moodeelaaf gaaffilee shaakalaaf barattoota dhiyeessuun gaarii ta'us osoo yeroo deebii itti kennamu hin argatin yoo ta'e garuu isaan nuffisiisuu danda'a waan ta'eef haalli kenniinsa qormaataaf osoo fooyya'ee jedhu barsiistuun haala kenniinsa qormaataa irratti yaada isaanii nuu qoodan. Qormaatumti kun walirra bu'uunsaallee dhiibbaa qaba. At least ijoolleen kun yeroo darbe qormaata kan shaggar qoramaniiru waan ta'eef gidduutti immoo gaaffii argatanii yeroo bal'aa argatanii dubbisanii deebi'anii kan Oromiyaatu qoramanii irra bu'aa buusu jennee yaadna maaliif ijoolleen kun of qopheessuu hin dubbisuu qormaata kaleessaarraa kan dhaban illee irra deebi'anii irratti gareedhaan hojjetan deebisanii qormaata marsaa ammaa fudhatan kana qabxii gaarii fiduu danda'u jedhamee yaadama. Garuu gaaffiin gidduu jiru baay'ee gabaabaadha. Ijoolleen isa sanayyuu qoramanii itti deebi'amee hin hojjetamnee fi gaaffiin sun hojjetamee fi hin dhumne kana gidduutti illee yeroo hin arganne waltajjii ture gidduutti waltajjii booddee ammas deebi'anii qormaatatti deebi'anii kun utuu sirrate garuma fuulduraatti yoo adeemsi qormaata. Qormaanni tokko kennamee duubdeebiin haala barbaadamuun osoo barattootaaf hin kennamin qormaata biraaf qophaa'uun isaan nuffisiisuu danda'a waan ta'eef guyyaan osoo walirraa fagaatee yaada jedhuuf Dr. Zarihuun akkas jedhu. Saayikooloojikaalii waan akka waan infektii irratti uumuu hin jiru jechuudha. Maaliif waan baratanii darbanii kan qoraman. Lammaffaan qorumsi kun qabxiin qabu. Sodaa qorumsaa inumaa firstireet gochuu caala sodaa qorumsaa isaanii xiqqeessatti deemaa jechuudha. Qorumsa jechuun waan akka miti waan hin baradhee gaafatamaa akka jiru kanatti sammuu isaanii amansiisanii jiru. Inni biraa immoo akaadaamik riipaareeshin irratti benefitii guddaa qaba jechuudha. Riisarchiin kan agarsiisu kanadha. Ijoolleen kan shaggarii qoramanii torbee lamatti kan Oromiyaa dhufe jechuudha. Deebisanii hanqina isaanii maal akka ture akkasumas immoo ciminni isaanii maal akka ture yeroon argatu gidduu kanatti. Feedback bakka tokkotti kennameef rakkoo maal qaba jettee yaadda? Kan tokkoffaarraa yeroo lammaffaa qoramanii fooyyessuu qabu miti. Fooyyessuu kan jedhu yoom qabxiin qabamee fida fooyyessuu kanarratti kufee kanarratti immoo ni fooyyeffadha kan jedhu. Qabxiin hin qabamu maal? Qabxiin waan hin qabneef feedbackidha. Only feedbackidha. Barataan sun akka ofumaa dhaaluuf eessan jira. Bakka qabiyyee kamiin sirriitti beeka qabiyyee kamiin sirriitti hin beekne maadhaaf inni immoo dhabee kan jedhu kana deebisee inuma qo'annoodhaaf isa kakaasa jechuudha. Kana wanni sun soroorfamee deebi'aaf miti. So feedbackiin kennameef jechuudha. Sana irratti dhiibbaa fiduun akka ogeessatti natti mul'anne jechuudha. Qabxii kan jedhame sanaafi kan mana barnootaa jira kan shaggar kan Oromiyaa isatu walitti ida'amee roostara isaaniif ta'a. Walitti ida'ameetu qabxii ta'a mitire sadansa. Parsantii xiqqaa sharka qabu kan kutaatii kan barsiisan baatichar meelteesti ni jira miti. Isa kan parsantii guddaa qabu malee kun manni barumsaa hin dirqamu. Dhaabbanni Itiyoo Telekoomii buufata chaarjii konkolaataa elektirikaa al tokkotti konkolaattota 32 fi tajaajila kennu hojii eegalchiise. Buufatichi daandii booleerraa gara Maganaanyaa geessuu irratti kan ijaarame ta'uun ibsamee jira. Buufati chaarjii itti guuttatan kuni Ultra Fast EV Charging, Super Fast EV Charging fi Emergency Charging kan jedhaman ta'uun ibsamee jira. Ultra Fast EV Charging kan jedhamu sekondii tokko keessatti chaarjii hanga kiiloomeetira tokko deemsisan kan guutu yoo ta'u, Super Fast Charging kan jedhaman immoo daqiiqaa 10 hanga 15tti chaarjii guutuu kan danda'u jedhamee jira. Hojii raawwachiistuu olaantuun dhaabbata Itiyoo Telekoomii Firootaamiru imala guddina teekinooloojii Itoophiyaa tolchuu jirtutti dhaabbanni Itiyoo Telekoomii gahee isaa baachaa jiraachuu ibsani. Teekinooloojiin tajaajila chaarjii konkolaattota elektirikaa fi kennu kunis fayyadamtoota haala mijataa uumuu kan danda'u jedhanii jiru. Buufanni tajaajila chaarjii konkolaataa elektirikaa kunis tajaajila isaa 24 guutuu kan kennuu fi fayyadamtoonni tajaajila argatanii karaa teelebirriin akka ta'us ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Salaalee akaakuu appilii qilleensa naannoo wal baruu danda'u qorannoo argate ifoomsee jira. Yuunivarsiitichi waggoota darban keessa appilii sanyii filatamaa akaakuu 12 jidduu gala tokkotti maraqsuun qorannoo irratti geggeessaa ture. Qorannoo kanaan appilii gosa 4 kan haala qilleensaa naannootiin wal baree oomisha gaarii kennuu danda'u adda baasuu yuunivarsiitichaatti diiniin kolleejjii qonnaa Shawaan Dibaarii Mokkonnin himanii jiru. Inisheetiiviiwwan misooma mootummaan bocaman qorannoon deeggaruun qonnaan bultoota naannoo fayyadamoo gochuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira.
Komishiniin marii biyyaalessaa deemsaa fi hirmaannaa maricha irratti hooggantoota dhaabbilee amantaa waliin mari'atanii. Komishinaarii olaanaan komishinichaa Piroofeesar Masfin Arayaa komishinichi hojiilee waggoota 3 darbee hojjetee fi bu'aa galmeesse keessatti gaheen dhaabbilee amantaa olaanootu jedhanii jiru. Fuulduratti illee mariin biyyaalessaa godhamu akka milkaa'uu fi dhaabbileen amantaa deeggarsaa fi tumsaa eegalan cimsanii akka itti fufan waamicha dhiyeessanii jiru. Oduu bal'inaan qabanni kan itti aanutti yoo darbinu hojii misoomaa koriidarii magaalota midhaaksuu bira darbee jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuu murteessaa jedhame. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti hojiin misooma koriidarii hojjetamaa jiraachuun himamee jira. Taalilee Toleeraa gabaasa dabalata qabdi. Misoomni koriidarii mala karoora magaalaa tarsiimoo magaalaa tokko keessatti yookaan magaalota jidduutti koriidarii geejibaa fi bu'uuraalee misoomaa ijoo misoomsuu irratti xiyyeeffatee misoomsuu jechuudha. Kaayyoon misooma koriidaraa magaalaa sochii hawaasaa fi meeshaalee ga'umsa garaagaraa fooyyessuuf ol guddisuu guddina madaalawaa jajjabeessuu sochii dinagdee koriidaroota kanneen irratti kakaasuudha. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti misoomni koriidaraa hojjetamaa jiraachuu kan himan hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee obbo Sisaayii Hordofaati. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo kana ispeeshaalii xiyyeeffannoo kennamee hojiin hojjetamaatu jiru. Hojii bu'uura misooma magaalaa keessattuu magaalumsuudhaan wal qabatee akka bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee keenyattis dhimmoonni karoorfanneetoo itti deemaatoo jiru hin jira jechuudha. Beezikaalii hojii bu'uura misoomaa hin hojjenna gaafeen keessattuu hojii fayyadamummaa hawaasaa giddu galeessa kan godhatee fi magaalicha samma ta'e tokko fuulduratti tarkaanfachiisuu kan danda'u kan qabanneetu baane jechuudha. Akka hojiilee bu'uura misoomaatti tokko gamoowwan garaagaraa qabannee jirra. Gamoo bulchiinsaa mataa isaatiin G+6 taaworiileen kan qabu, beezimantiis kan qabu, lammaffaa kan bole kan barreen gaddaa irraa dhufe barana hin xumurreenneetu kayyaan giddugala gabaa beezimant plus G+4 akkasitti kan qabanneedha. Kanarraa kan hafe garuu keessattuu hojii dhabdummaa hir'isuudhaanis wal qabate toora xiyyeeffannoo mootummaatis waan ta'eef kilaasteroota loonii, kilaasteroota lukkuu, industiriiwwan godoo kanas karoorfanneetu itti deemnatu jiru. Ta'uu isaati jechuudha. Almost kan kilaasteroota lukkuu gara bilookii 4 yeroo ammaa kana naannoo parsantaa 75 irra kan gahan kan horsiisa looniitillee akkasuma kilaasteroota 10 iddoo tokkotti kan hojjechaatu jiru. Innis naannoo parsantaa 55 irra kan jiran waliigalasaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin qulqullina barnootaa magaalaa keenya keessatti Finfinneetoo kan yaadnu faasiliitiiwwan toora sanisan guutuudha. Isaas dareewwan dabalataa barnoota sadarkaa tokkoffaa qabannee bilookiiwwan 2 naannoo sanitti kan hojjechaatu jiru. Naannoo parsantaa fiizikaalii 75 irra kan jiran lamaanuu kan ta'an ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf hojii boololaa daandii keessa cirracha afuu dabalataanis koobalistoonii yeroo ammaa kana hin hojjennee saayitiin sadda ba'ee bifa saniin kan deemnatu jiru ta'uu isaati jechuudha. Hojii misooma koriidarii kiiloomeetira 9 kan ta'e bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti hojjetamuu eegaluu fi ashaaraa magariisa yookaan magariisummaa hojjechuufis qophii xumuruu hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee obbo Sisaayii Hordofaan himan.